Komishinii mirgoota namoonni Itoophiyaa kabajayyaa yaadannoo injifannoo Adwaa irratti qaamolee nageen mootummaa humna olii faayidamanii jedhe waggaa 27ffaa injifannoo Adwaa kabajuu fi sirna turirratti lubbuu nam tokko darbu kan eeru komishinichi gaafatamni akka jiraatu gaafate. Komishinichaatti daayirektariin dhimma seeraa fi imaamata adde Taarikii Oggetaachoo adeemsturee hordofaa turanii fi ibsa baasan gabaabatti maal akka ta'e BBC'tti himan. በተለይ ኦፊሴላዊ ዝግጅቱ በሚካሄድበት ወቅት guyyaa kaleessaa sirni inni guddaan yeroo gaggeeffamu daandileen uummataaf cufamanii turan gara addabaabaayii Minilik akka hin dabarre cufamee ture ta'us garuu sagantaan guddichi xumuramee daandiin yeroo banamutti ayyaanicha kabajuuf dargaggoota sassaabaman irratti akkasumas naannichatti kan argamu bataskaana Quddus Goorgis irratti qaamolee nageenyaa mootummaan tarkaanfiin humna barbaachisaa hin taanee fi aara imimaanessu fayyadamuu isaaniitiin namootni madaa'aniiru yoo xiqqaate namni tokko du'us komishiniin mirgoota namoomaa mirkaneeffachuu danda'eera. Ibsi baafne gadda mudatee fi jeequmsa dhalate kan balaaleffatu gaafatamni akka jiraatus kan gaafatuu fi akkasumas ayyaanonni akkasii yeroo gaggeeffamanii fi namni walitti qabamu qaamoleen nageenyaa tarkaanfii yeroo fudhatan ulaagaalee mirgoota namoomaa kabajuu qabanis kan yaadachiisudha. Komishinichi Taayiwaan sarbaan mirgarraa raawwatan ilaalchisee ibsi baas kuniin maaliif ariifatee jennee ka gaafanne adde Taarikiiwwan akkan jetti. አንደኛም የተደራሽነት ችግር የለበትም kan jalqabaa dhimmichi finfinnee keessatti waan ta'eef rakkoo qaqqabamummaa hin qabu lammaffaan komishinichi ala ayyaana akkanaa namni hedduun irratti hirmaatu qophaa'u dursee qophii ni taasisa to'annoof akka ta'uuf namoota isaan duulchisa achumaanis ragaalee jiran saffisaan argachuus mirkaneessuus waan dandeenyeef sadaffaan ammoo wantootni hedduun suur sagaleen waraabamanii qoodamaa waan turaniif ለማረጋገጥ በመቻላቸው jeequmsa kabajayaan kanaan wal qabate namni tokko rasaasan rukutamee ajjeefamuu maatiin BBC'tti himan. Paartiin sochii biyyaalessaa Amaaraa namni ajjeefame kunin miseensa isaa barsiisa Miliyoon Wadaajuu jedhamu ta'uu ibse. Namni ajjeefame obboleessatti Naa'olaa ka jedhu Addis Haayileen bakka ayyaanichaatti wal arguu fi beellam qabatanii akka turan dubbata. ያክስቴ ልጅ ነውና አጋጣሚ ከኔ ጋር በጣም እንቀራረባለን mucaa daadaa kooti ana waliin walitti dhiyaanne galgala walii bilbillee Goorgis addabaabaayii Minilik bira ni deemnaa waliin jennee ture ganama akka carraa inni dursee qaqqabe nama ulee fi waan kaaniin yeroo ari'an inni gara bataskaana Goorgisitti ol siiquu bilbilee natti hime aara imimaanessuun ukkaanfamuu natti himee ani ukkaanfameen ture achii deebi'ee naa bilbilee ukkaanfameen ture amma achii baheera eessa jirtaanaan jedhe kottu gara 6 kiiloo deemnan jedheen achi wanni ta'e namootni wayii bilbilanii rukutameera naan jedhan yeroon deebisee bilbilu namootni ani hin beekne kaasanii du'eera hospitaala kottu naan jedhan hospitaala Yekkaatiitiif Minilik hedduu erga jooree booda abeet hospitaala yeroon deemu du'eetuun arge yeroo gaafannu cinaasaa rukutamee odeeffannoo dabalataa warra poolisiif kenninaa naan jedhan rasaasaan rukutamuudha ogeeyyiin gaafanne kan nutti himan. እንደተመታ ነው መረጃዎቹን በምንጠይቃቸው ሰዎች የጠየቅናቸው ሰዎች የገለጹልን. Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen taa'ii kanaan wal qabatee kanneen rakkoo uuman irratti gaafatamni akka jiraatu akka taasisu beeksise. Gumiin dhaabbilee amantaa Oromiyaa yaada raar mootummaa naannoo Oromiyaa fi waraan bilisummaa Oromoo deeggaruu ibsanii kadhannaa guyyaa 3 labsan. Qaamoleen kan jidduutti araariyak bu'u duraanuu fedhii qabaachuu fi iji 3 dura deeggarsuu USAID irraa argachuu kan himtu barreessituun olaantuun gumii kanaa adde Ayyaantuu Tarfaasaa nagaan akka bu'uu fi gahee isaan irraa eegamu hundaaf qophii jetti. Yaad kanaaf ka'umsi keenya yaa'u akka lammii Oromoo tokkotti yaaddoo qabnaa uummanni gaafa rakkatu walumaan rakkannaa kanaaf jecha Yootan 3 dura gargaarsa tokko arganne USAID irraa obbolaawwan kana walitti fiduu qabnaa murteessine bajannis arganne qaama ilaalatu xeessaan tokko qorannaan tokko dhiyaatee ture irratti kaanee warra murtii wajjin haasofnee turre guyyaa 2 guutuudhaaf manneen amantaa 7 jechuudha warra Ortodoks Muslim, Catholic, Evangelical Fellowship, Seventh Day Adventist, qaalee maqaan Yesuus Hiwoot. Isaanii walitti qabnee marii guyyaa 2 geggeessine qorannoo wajjin. Achiin isaan mari'atanii hubatanii wal boonyee gaggabaaneen gaafsana. Marsaa 2ffaa irratti gaafa geenyu kaawunsiliin kan jedhamu tokko jira. Kaawunsilii jechuun manneen amantaa 7 irraa 5 jechuudha. Gaggeessitoota abbootiin amantaa 5 achi keessatti takkaa fi dargaggeessa yookiin dargaggeetii tokko jiru. Walumaa galatti namoonni 35 ta'u isaan wajjin immoo yeroo fudhannee marsaa 2ffaadhaaf guyyaa 2 walumaan oolle. Achi immoo yaada maaltu ka'ee warra abbootii gadaa wajjinis wal maknee humna godhannee itti adeemna innee murteessinee turre mootummaan naannoo Oromiyaa akka dhuunfaa kooti yeroo 3ffaadhaan dhaga'uu kooti
waamicha nageenya gaafa taasisanii guyyaa lamaffaarratti immoo warra ABO deebii gaarii deebisaniif kun deebii kadhannaa keenyaati baay'ee gammanne kanaafutuu nu dursiyyuu hojiin kan waaqayyooti kadhannaan keenya deebii argata kanaaf immoo gammachuu keenya ibsachuu qabna inni ichuma immoo taateen kan isa Booranaa nagahame isa wajjinis gargaarsa walitti qabuun dirqama keenyaati lamaan mata dureen lamaan kun immoo akka milkaa'aniin soomaaf kadhannaa guyyaa 3dhaaf lallabuun barbaachisaa inni kunoo sagantaa kana fakkaatu ara gaggeessine jechuudha. Baajetii USAID irraa kan argatanii mootummaan yaamicha araaraa kan hin labsini. Ji'a 3 dur. Maaf barfatarree isan? Qorannoon adda addaa dhiyaachaa turanii qaama soofnuu, qaama dubbisnuu, qaama mariisisnuu maal jennu ulaagaaleen immoo adda addaa jedhamu piroojeektii tokko lafa busuudhaaf erga waligaluudhaaf iyyuu piroosesii wayii jira. Erga waligallee booddee immoo sa'aatiin adda addaa jirti ji'a tokkoof walakkaa nu jalaa fudhateera. Sababni isaa kanadha. Eegi mootummaan waamicha araaraa kan dhiyeessee waraanni bilisummaa Oromoo fudhatee illee torbaanotaaf turre jirra amma garuu wanti agammaa argamin jiru yookiin tarkaanfii fudhatamin argamne isan qaasuun argitanii dubbatan moo akka itti fufuu dhibba uumuuf ka sagantaarra qopheessitan? Dhibba gaarii uumuudhaaf dudduuba teenyee kadhachuudhaaf humni keenya kan qabnu kadhannaadhaan humna qabna hin kadhannaa yeroonni kun immoo obbolaan kun immoo walitti dhufanii amma isaan walaammatanitti amma isaan harka walitti qabanitti dhibba gaarii goona qindeeggerra jaarsummaa galuudhaaf qaamiin lamaanuu heeyyamamoo ta'uu qabu warra abbootiin amantaa nu gidduu seenanii jedhanii yoo nu filatanii yoo nu barbaadanii yoo nu waamanii baay'ee heeyyamamoodha nuti filannoo isaanii eegganna garuu warra abbootii amantaas ta'ee qaama biras ta'ee araarri kan gaggeessu hundumaa gargaaruudhaaf we are ready. Akka gumiitii waamichiisan arda barsitan maali? Hordoftoonni amantaa Oromiyaa hunduu warra jiran jimaatis dhufu sanbataa fi dilbata hunduu furmaanni akka argatu kadhannaa guyyaa 3 lallabnee irraarra. Ulfaadhu Adayyaanta. Fayyaa ta'a. Dhaggeeffattoonni namoota gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii Koolombiyaatti hiriir mormii namoota baadiyyaa fi dhalootaan jiraatan geggeeffame poolisiin tokko du'ee 79 booji'aman kalee daandiiwwan haaraa naannoo isaanii akka ijaaramu gargaarsa gaafachuu fi mooraa dhaabbata boba barbaaduu Emerald Energy jedhamu cufanii jeequmsi uumame mormiin naannolee hojii anniisaa fi albuuda Koolombiyaatti geggeeffamuu kan barame yoo ta'u hawaasni daandii fi manneen barnoota dabalatee dhaabbileen bu'uuraalee misoomaa akka ijaaran gaafatu. Nigeeriyaa keessatti dho'iinsi dhaabbata bobaarraa mudatee namoonni 12 lubbuu dhaban poolisiin akka jedheetti dho'iinsi kuniin hattoota boba hatuu fi yaalan irratti kan ka'e ta'uu ibsa lagni deltaa keessatti yakkamtoonni yeroo baay'ee dhaabbilee bobaa hatanii gara warshaalee seeran ala boba qulqulleessuu geessisan. Pireezidantiin Raashiyaa Vladimir Putin gareen Yuukireen kalee daangaa biyyattii seenuun gocha keessaa namoota nagaarraatti raawwatanii jechuun himata. Gareen kuniin konkolaataa namoota nagaarraatti dhukaasuun dhiirota 2 ajjeesanii mucaa waggaa 10 madeessan. Yuukireen garuu himannaa Raashiyaa kanaa cimsitee waakkatti. Zambiyaatti abbaan murtii himannaa malaammaltummaa mudate tokko of ajjeesuu fi lagaatti of darbatee garuu baraarame. Abbaan murtii murtii olaanaa lixa Zambiyaa kan ta'e Wilfred Muuman yeroo ammaa laf qabeen waraan Zambiyaa Lusaka keessatti argamu dhaabnaanichi bulchaa jiruu fi dabarsuu isaatiin himatamaa jira. Manni murtiitti himannaa kan waakkatee of ajjeesuuf yaaliin godheelleen hanqatti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii loltoonni Suudaan kibbaa kutaa Abeey naannoo daangaa bobaan badhaate Suudaanii fi Suudaan kibbaan dorgomaa jiru keessatti argamu balaaleffate. Dubbi himaan raayyaa ittisa biyya Suudaan kibbaa Meejar Jeneraal Luuyi Ruwaayin loltoonni mootummaa Abeey keessa jiraachuu haala. Abeey naannoo meeshaa waraana irra bilisa ta'e humni kamiyyuu jiraachuu hin qabu jedhi UN. Mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti waraanni waggaa 2 ture mariin xumurama argate. Yeroo waraanatti sarba mirgoota namoomaa mudatan yeroo ce'umsatiin furmaata akka argatus himame. Komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa waraana biyyattii furmaanii siyaasaa kennamaa ture kan ibse Dr. Daniel Baqqalaa haqni yeroo ce'umsaa hundaa'uu akka qabuu fi yaada furmaataa dhiyeessanii akka turan hima. Garuu haqni yeroo ce'umsaa maali? Haqni yeroo ce'umsaa walitti bu'iinsa hamaan hacuuccaa fi sarbama mirgoota namoomaa mudachuu hordofee itti gaafatamummaa haqaaf araarra akka ta'u mirkaneessuun adeemsa hojiilee nagaa itti fufiinsa qabu hojjechuu akka of keessatti hammatu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinii olaanaa mirgoota namoomaa ni ibsa. Namoonni tokko haqni itti gaafatamummaa akka mirkaneessu amanu kaan ammoo haqa yeroo ce'umsaa akka filannoo dansaatti ilaalu. Obbo Yaared Hayilamaariyaam ogeessa seeraa fi daayireektara giddugala falmitoota mirgoota namoomaa Itoophiyaati. Obbo Yaared haqni yeroo ce'umsaa bifa lama qabaachuu akka danda'u himu. አንዳንድ ሀገሮች የሽግግር ጊዜ ሂደቱን
Biyyoonni tokko tokko adeemsa yeroo ce'umsaa himannaa yakkaa irratti kan xiyyeeffate akka ta'u gochuu barbaadu. Yakkitoonni yakka qofaan gaafatamtoota akka ta'an gochuun haqa buusanii dhiifama godhanii kan itti darban. Inni lammataa ammoo biyyoota gariin yaadameera. Adeemsa yakka kamuu keessa osoo hin galiin yakkitoonni adda bahanii dhiifama akka gaafatanii fi warri akkamis dhiifama akka godhan adeemsa itti taasifamutu jira. Adeemsa kanaan namoonni yakka gurguddoo dalagan gaafatama seeraa jalaa akka miliqan yeroo hedduu akka da'ootti fudhatama. Keessumaa sirnicha keessa kanneen aangoorra jiran ofii isaanii yakkaan gaafatamtoota ta'uu danda'u yoo ta'e filannoo isa lammataa kana filatu. Adeemsa kana yeroo fayyadaman addabaabayitti bahanii dhiifama gaafatanii achumaan yakkichi dhiifamee yakkamtoonni akka miliqan godhama. Komishinarri Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa haqni yeroo ce'umsaa kaayyoowwan 4 akka qabu dubbatu. Dhugaa barbaaduu fi bira ga'uun isa jalqabaa, inni lammaffaan namoota miidhaman deebisanii dhaabuu yoo ta'u, sadaffaan itti gaafatamummaa yakkaa mirkaneessuudha. Inni arfaffaan ammoo lammaffaa deebi'ee akka hin mudanneef maaltu godhamuu akka qabuu fi jijjiirama taasifamuu qabu qorachuuf hojiirra oolchuu akka ta'e dubbatu. Dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessatti waggoota dheeraaf kan tajaajilanii fi ogeessi seeraa idil addunyaa obbo Baay'isaa Waaqwayyaa haqni yeroo ce'umsaa gaafatamummaa kan mirkaneessuu fi warra miidhaman kan kiisu ta'uu qabaa ejjennoo jedhu qabu. Ani akka ogeessa seeraatti haqni yeroo ce'umsaa adeemsa haqaa isa idilee wajjin kan bakka wal buusu mitiin jedha. Namoonni yakka raawwatan akkanumaan dhiifamaan bira darbamuu hin qaban. Murteef dhiyaatanii erga irratti murteeffame booda adabbii isaanii raawwachaa yeroo muraasa erga turanii booda dhiifamni godhamuufii danda'a. Kana heerris ni hayyama. Garuu osoo badiin isaanii hin beekamin, uummannis badii jalaa osoo hin hubatin, warri miidhamanis adeemsa seeraa kanaan osoo hin kiifamin, akkanumaan haqa yeroo ce'umsaa jettee jumlaan ilaalcha siyaasa dhiifamaa labsuuf yaaluun sirrii natti hin fakkaatu. Kanaafan hin deeggerus. Barbaachisummaa adeemsa haqa yeroo ce'umsaa ka ibsan obbo Yaared Itoophiyaaf adeemsi kun maaliif akka barbaachisu ni dubbatu. ጠቃሚነቱ ጥያቄ ውስጥ አይወድቅም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ እስከ ዛሬ እስካለንባት ጊዜ ድረስ በጣም አስከፊ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚፈጸምባት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች የመብት ጥሰት ሰለባ የሆኑበት የሀገርና የሕዝብ ሀብት የወደመበት ብዙ መጥፎ ክስተቶች ወደ 10 ዓመታትን ብንቆጥር ብዙ ችግሮች ያለባት ሀገር ነች። ስለዚህ ያለፈውንም ቁስልም ለማከም ዛሬም አዳዲስ ቁስሎች ያሉትን ለማስቆም እና ወደ ተረጋጋ ሰላምና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወደ ሰፈነበት መንገድ ለመምጣት ብቸኛው መንገድ ይሄ የትራንዚሽናል ጀስቲስ ሂደት ነው። Obbo Baay'isaan gama isaaniin barbaachisummaa isaarraa gaaffii qabaachuu baatanis raawwiin isaa akka isaan yaaddessu dubbatu. Adeemsa haqaa isa bu'uuraa boodatti jechuun jumlaan haqa yeroo ce'umsaati jechuun waliigaltee Afrikaa Kibbaa keewwata 10 keewwata xiqqaa 3 jalatti akka barreeffame ka jumlaan bira darbamu yoo ta'e xiqqoo na yaaddessa. Waan fedhayyuu yoo ta'e yakkamtoonni adabamuu qabu. Haqni yeroo ce'umsaa yakkamtoota bilisa baasuu osoo hin taane hawaasi gara fuulduraatti akkamitti haaloo bahuu keessaa bahee bilisa ta'uu akka danda'u qajeelcha. Malee yakkamtoota bilisa godhee filannoo adeemsa haqaa isa biraa akka hin taane namni akka beekuun barbaada.